Ashama harka fuunee jira jirtu hordoftootaa fi dhaggeeffattoota keenya odeeffannoo keenya kan saatii kanaaf qopheeffanne qabannee dhufnee jirra. Hanga xumuraatti turtiin keessan nu faana haa ta'u isiniin jecha jalqaba irratti hangafoota oduu. Shamarreen Oromoo biyya Saawud Arabiyaa keessatti ajjeefamuudhaan reeffi ishee bosona keessatti mul'ate hanga ammaatti maqaan ishee kan hin beekamne ta'uu akkasumas Ustaaz Ibsaa Hasan konkolaataan kanaan dura badhaasaaf isaaniif kenname Saawud Arabiyaa keessatti deebi'amee gurguramuun hawaasa biratti komii guddaa kaasee jira. Kunniin hangafoota oduu keenyaati gara oduu keenya guyyaa har'aatti bal'inaan kan isin ceessuuf nu ta'a. Ammas turtiin keessan nu faana haa ta'u isiniin jenna. Shamarreen Oromoo Saawud Arabiyaa keessatti ajjeefamuudhaan iddoo namni hin jirretti reeffi ishee bosona keessatti mul'ate. Shamarreen kun kan ajjeefamtee biyya Saawud Arabiyaa keessatti yoo taatu bakka namni hin jirree fi akkasumas bosona keessatti reeffi ishee kan mul'ate yoo taatu reeffa kanas ijoollee Oromoo naannoo san dalagatantu argee viidiyoodhaan mul'ise. Shamarreen kun maaliin akka duutee fi eenyu akka ajjeese ammaaf ifaan ifatti beekamuu baatu illee shakkiin akka ka'aa jirutti arabni isheen bira dalagattu ajjeesee achitti gatuu hin oolle shakkiin jedhu kan jirudha. Haa ta'u malee shamarreen kun reeffi ishee kan mul'ate naannawa ijoolleen Oromoo itti dalagatanitti ta'uunis shakkii biraa kan kaasudha. Reeffi ishee kun akkamitti yoo mana maadaamitti yookiin arabnis kana ajjeeftu taate akkamitti bakka ijoolleen Oromoo itti dalagatan kanatti darbamu yookiin reeffi ishee akkamitti achitti gatamuu danda'e kan jedhus shakkii namoota tokko tokko keessatti uumee jira. Haa ta'u malee ijoolleen Oromoo naannawa san dalagatan viidiyoo waraabuudhaan reeffa shamarree Oromoo takka asitti arginee jirra. Maatiin isheetis akka beekuu fi akkasumas namoonni shamarree tana beektan akka maatii ishee beeksiftan jechuudhaan viidiyoo waraaban yeroo toora miidiyaa irratti gadhiisan viidiyoon bahi mul'atee jira. Tibba kana yoo diqqaate ji'a tokko keessatti shamarran Oromoo biyyoota Arabaa garaagaraa keessatti shamarran Oromoo 9 ol ajjeefamuudhaan reeffi isaanii kaan bosonatti gatamuudhaan kaan ammoo Tallaajaa keessatti kan ol kaa'ame yoo taatu shamarran kun 9 eenyu akka ajjeese ifaan ifatti beekamuu baatullee shakkiin ijoollee isaa waliin dalagdu akkasumas kun immoo mana maadaam yookiin araba isaan bira dalagantuu ajjeese jechuudhaan shakkiin garaagaraa namoota keessatti kan uumamedha. Haa ta'u malee haalli gaddisiisaan shamarran Oromoo dalagachuudhaaf biyya bahan irratti adeemaa jiru kun yaaddoo daranuu uumee jira. Shamarran Oromoo of jijjiiruudhaaf akkasumas maatii isaanii jijjiiruudhaaf biyya isaanii irraa bahanii biyya ambaa keessatti yeroo haala kanaan ji'a tokko keessatti shamarran 9 ajjeefaman cal'isanii ilaaluunis dogongora kan ta'ee fi namoonni hunduu waan kana irratti xiyyeeffannoodhaan hojjechuudhaan dhiibbaan shamarran irratti gaggeeffamaa jiruu fi akkasumas shamarran dalagachuudhaaf maatii isaanii fi qe'ee isaanii biyya isaanii irraa bahan irratti godhamaa jiru akka dhaabbatuu fi qorannoon akka gaggeeffamu namoonni hedduun karaa miidiyaa hawaasummaatiin gaafachaa kan jiranidha. Shamarran 9 ji'a tokko keessatti ajjeefamuudhaan mana arabaatti akkasumas kun ammoo bosona keessatti kun hospitaala keessatti reeffi isaanii kan mul'ate yoo ta'ullee shamarran kana hundaayyuu kallattiidhaan eenyu akka ajjeese hanga ammaatti wanti beekame hin jirudha. Kun immoo shamarran mana maadaamni yookiin mana arabaa dalagatan hedduu irratti yaaddoo guddaa uumee jira. Guyyaa irraa gara guyyaatti reeffi shamarranii mul'achuu malee maaliin akka du'anii fi eenyu akka ajjeese wanti beekamu hin jiru. Kun ammootu shamarran mana maadaam dalagatan irratti daranuu yaaddoo guddaa uumee jira. Shamarreen amma reeffi ishee mul'ate kun illee bosona keessatti reeffi ishee kan mul'atee fi eenyu akka ajjeese hanga ammaatti wanti beekame hin jiru. Shakkiin gara lamaan ka'aa kan jiru yoo taatu reeffa kana jalqaba irratti kan viidiyoo waraabee akka reeffa kana argee saaxilee ijoollee Oromoo naannoo san dalaganidha. Ijoolleen kun ammootu reeffa kana akkamitti isaan jalqaba arguu danda'an maaltu achitti gate kan jedhus shakkii biraa kan kaase yoo taatu shamarreen tun eessa akka dalagaa turtee fi eenyu akka maqaan ishee ta'e guututti beekamuu dhabuun illee shamarree kana arabni ajjeestee beektee bakka ijoolleen Oromoo dalaganitti wayiggatti kan jedhus shakkii biraa kaasee jira. Walumaa galatti uummanni Oromoo idila addunyaa irra jiru dhiibbaa shamarran biyya Arabaa keessa jiru irratti godhamaa jiru kana balaaleffachuudhaan mootummaan xiyyeeffannoo shamarran biyya Arabaa jiraniif mootummaan Itoophiyaa xiyyeeffannoo guddaa akka kennuuf gochaa kan jiranii fi waliin irratti hojjechuu akka qaban dargaggoonni fi shamarran akkasumas ilmaan Oromoo idila addunyaa irra jiran gaafii garaagaraa kaasaa kan jiran
dubbatanidha. Haalli shamarree kana muddate hedduu kan nama gaddisiisuu fi baay'ee suukkanneessaa kan ta'e yoo taatu kun ammoo dhiibbaa guddaa shamarran biyya Arabaa jiran irratti uumaa guyyaa guyyaan haalli suukkanneessaa mul'achaa jiraachuun yaaddoo daranuu dabalee jira. Gaddaa guddaa nutti dhagahame asumaan ibsachaa maatii fi firoottan isiitiif jajjabina hawwina lubbuu isiitiif jannata rabbiin halaatu haqa isee dabalate akkasumas shamarran biyya Arabaa keessatti ji'a tokko keessatti shamarran sagalii lubbuu isaanii dhabaniifis waaqni jannata haa kennu akkasumas haqa isaaniis rabbiin haa baasu jenna. Konkolaataan Ustaaz Ibsaa Hasan yookiin qilleensa Nasrii bubbiseef kana dura Saawud Arabiyaatti dhalattoota Oromoo Harargee ta'aniin bitamee ture biyyatti galfamuu sababa hin danda'amneef gurguramuun namoota hedduu biratti komii kaasee jira. Konkolaataa kana ilmaan Oromoo Saawud Arabiyaa jiran keessattuu dhalattoota Harargee kan ta'an yeroo Ustaaz Ibsaa Hasan daawwannaadhaaf gara Saawud Arabiyaa dhufee ture simannaa godhameef irratti akka badhaasaatti kan kennameef yoo ta'u konkolaataa kun sababa baasiitiif gara biyyaatti galuu dhabuudhaan deebi'ee gurguramuun namoota hedduu biratti komii guddaa uumee jira. Osoo nuti jirru akkamitti badhaasni ustaaza kennaaf kennamee gurgurama kan jedhan ilmaan Oromoo idila addunyaa irra jiran konkolaataan kun sababa baajataatiin gara biyyaatti galfamuuf hedduu ulfaataa waan ta'eef deebi'ee achumatti gurguramee jira. Ustaaz Ibsaa Hasanis waa'ee konkolaataa gurguramee kana irratti yaada isaanii kan kennatan yoo taatu akka Ustaaz Ibsaan jedhanitti konkolaataa kana jaalala isaaniif qabaniif ilmaan Oromoo biyya Saawud Arabiyaa jiran kan isaaniif kennan yoo taatu konkolaataan kun deebi'amee gurguramuun hedduu kan isaan gaddisiise ta'uu dubbatanii jiru. Magaalatti yaada Ustaaz Ibsaa Hasan karaa fuula Feesbuukii isaaniitiin barreessan kan akkana jedhudha. Harargeen anaa xiqqaa kana guddaa na gootee badhaasa seenaa kana naaf gumaachite garuu silaa kan irraa fuudhee simatuu qabu ani humna ittiin galfadhu osoo qabaadhe duraanuu makiinaa qaba ture. Koreen gaafa san konkolaataa kanaaf filame warri oborraa hedduu na wajjin rakkataa turani. Yeroo sadii ol walgeenyee mari'annus furmaata dhabne. Harargee malee namni dhimma konkolaataa kanaa na gaafate hin jiru. Garuu akkaaf akka malittuu waggaa tokko jala eega geesse ani galfachuu dadhabnan gatii gadi bu'aa fi konkolaataa san konkumaa bituu hin dandeenyeen gurgurame. Akkasitti miila keessa osoo hin kaayin badhaasa seenaa qofa taatee hafte. Gaafiin kumaatamaan bakka dhaqu hundatti natti heddummaannan har'a dubbadhe. Hibboo taatee hin hafiniif malee silaa dubbachuun narra hin tolle. Gumaata kanatu kan ummataati. Ummatnis gumaata kana naaf kenne bakka inni gahe beekuu qaba. Kennaan hin gurguramu safuudha. Osoo akka kiyyaati osoo akka harargeetiyyaatiif konkolaataa saniin daawwaa baadiyyaa fi magaalaa keessa naanna'ee arganii garaan isaanii itti naaf gammade garaan kiyya itti naaf gammada ture jechuudhaan Ustaaz Ibsaa Hasan badhaasa isaaniif kenname kan deebi'amee gurgurame kanattis gammachuu kan hin qabnee fi hedduu akka gaddan dubbatanii jiru. Odeeffannoo keenya kan biraatiin hajjii baranaa irratti sababa haala ho'a qilleensaatiin namoonni 550 ol lubbuu isaanii dhabanii jiru. Hajjii baranaa irratti namoonni hajjiidhaaf gara Saawud Arabiyaatti imalan namoota 550 ol lubbuu isaanii ho'a qilleensaatiin kan dhaban yoo taatu namoota kanneen keessaa 350 lammiilee Masrii akkasumas namoonni 100 fi gara 50tti dhihaatan ammoo lammiilee Joordaan ta'uun dhagahamee jira. Lammiilee Itoophiyaa dabalatee namoonni hedduunis kan achi buuteen isaanii dhabamee fi hanga ammaatti hin argamin hedduu ta'uu miidiyaaleen Saawud Arabiyaa gabaasanii jiru. Sababa haala ol ka'iinsa qilleensaatii fi ho'i garmalee dabaluutiin namoonni hajjiidhaaf Saawud Arabiyaatti imalanii turan 550 ol kan lubbuu isaanii dhaban yoo taatu namoota lubbuu isaanii dhaban kanaaf rabbiin jannata haa kennu akkasumas maatii fi firoottan isaaniitiif jajjabina haalaatu jecha namoota achi buuteen isaanii dhabames yeroo ammaa kana hordoffiin cimaan godhamaa kan jiruu fi adda baafamaa jiraachuu miidiyaaleen Saawud Arabiyaa gabaasanii jiru. Egaan hordoftootaa fi dhaggeeffattoota keenya odeeffannoon har'aaf qopheeffannee kan hanga ammaa isin biraan gahaa turredha. Odeeffannoo keenya kan biraatti yeroo itti aanutti hanga walitti deebinutti yeroo gaarii nuuf qabaadhaa isiniin jecha YouTube chaanaalii keenya subscribe godhachuudhaan yeroo hundaa odeeffannoo keenya nurraa qooddadhaa isiniin jenna. Kanarraaf qabanni kanuma yeroo biraa walitti deebinaa yeroo gaarii nuuf qabaadhaa.